Dulli pooliyoo gurraandhala kudha afurii kaasee hanga kudha torbaatti dulli kuni karaa qindoomina qabuun jalqabnee jirra jechuudha. Akkuma beekamu talaallii idilee cinaatti bifa duulaatiin bakka talaallii idilee san eksteeshinoonni fayyaa ogeessi fayyaa maatiin daa'ima saniif hin kennin bifa duulaatiin talaalliin har'aa kun kakannamu jechuudha. Manaa manattis deemamee kennamaa jira. Keessattuu bakka manneen barnootaa immoo manneen barnootaa keejii daa'imman waggaa 5 gadii keessatti argamanittis qindoomina caasaa barnootaatii wajjin qabnuun deemnee kannaati kan jirru. Kanuma bira godhachuudhaan magaalaa Baddeessatti sararaan tanaa sagantaa jalqabsiisa duula pooliyoo kana gaggeessaa jirru. Pooliyoon godina keenya keessatti aanaa habroota irra mul'atee jira. Akka biyyaattis daa'imman 39 ta'an irratti dhibeen kun pooliyoo ta'uu isaa sumuda fudhatameen erga mirkanaa'e bifa duulaatiin Oromiyaa keessas gara 17 ta'u godina keenyatti I think amma kan mirkanaa'e aanaa habroota irratti daa'ima takka irratti mirkanaa'eeti jira. Kanaaf talaallii kana argachuun dhibee kana ittisaa jechuudha. Daa'imman godina keenya keessa jiran nama 1720 ol daa'imman umurii waggaa 5 gadii talaallii pooliyoo kana fudhachuudhaan dhibee kanaaf akka hin saaxilamne ta'uun maatiin daa'imman talaalsisuun dirqama qabaa jechuudha. Maaliif jennaan dhibeen kun baay'ee dhibee galaafataa lubbuu namas baasu laamshoo qaama miidhamaa godhee hawaasummaarraa illee nama baasu waan ta'eef jecha osoo saniin dhibeen kun sadarkaa sanitti dhibee nama of waan ta'eef hawaasni dhibee kana ni beeka. Talaalliidhaan kan dhibeen kun baduu danda'u. Maariyyee jaldeessaa kan jedhamu akka addunyaatti baduu danda'an talaalliidhaan jechuudha. Kanaaf talaallii kana kannine dhibee kana balleessuudha qabna jee ministeerri fayyaas biiroon fayyaas waajjirri fayyaa godina keenyas barootaan irrattis hojjechaa turre har'as guyyaa irraa akka godina keenyaatti talaallii kana jalqabnee waan jirruuf hawaasni keenya beekee daa'imman isaa talaalsifachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Talaallii furaan fudhatee jira talaallii idilee fudhatee jee talaallii kana dhiisuun qabu. Kun talaallii bifa duulaatiin kennamu waan ta'eef jecha ni fayyada dirqama daa'imman isaanii hunda akka talaallatan taasisuun dirqama maatiiti. Hawaasni godina keenya guyyaa irraatti irraa eegalee dulli kun turtii guyyaa afuriitiif tura manaa mana deemameetti kan kennamu bakka immoo daa'imman akka barnootaaf walitti qabamanii jiran kanatti deemaniiti kananii bakka quraana fa'aa qaraanittis bakka harcaatiin uumamu barbaannee talaallii kana kakanninu waan taaneef kana beekee caasaan fayyaa sadarkaan jiru hojii kana guyyaa irraa eegalee waan jalqabee itti jiruuf gama mootummaatiinis deeggarsi qaama siyaasaatis loojistikiin miidiyaa hawaasaatiin warri miidiyaatis deeggarsa olaanaa nu taasisuudhaan talaallii kana uummata keenya biraan akka geenyu dhaamsa gabaabaa dabarsu. Duula pooliyoo kana manneen barnootaa oolmaa daa'imaa qabnuu fi akkasumas manneen hawaasaa mana manatti jechaadha gara tiimii 15 bobbaasne kan hojjechaa jiru. Talaalliin kun hanga guyyaa 17 waan kennamuuf namni kamiyyuu ijoollee isaa talaallii kana yeroo kana fayyadamee talaalsifatee dhukkuba pooliyoo isa nama laamsheessu kanarraa akka bilisa godhatu ergaa sumaan dabarsuu barbaadna jechuudha.